godina Qellem Wallaggaa ana Hawaa Galaan ganda Macharaa eebba Qur'aanaa markaza Daarul Hadiis nama 120 ol eebbisee guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa oole. Egaa sochiin godina Qellem Wallaggaa keessaa masjidni akkuma itti uffatee jira. Kun waan hawaasa musliimaa hunda gammachiisuuf qofa nu dhaachisu yoo ta'u, ammas jimaatti nuuf ufaa congratulation isiniin jennee reeb keessan kan kana olitti itti dhufne yoo rabje. Sagantichi bakka dhimma islaamaa godina Qellem Wallaggaa Sheek Qaasim jiranii fi hawaasni musliimaa fi daa'imman hedduu dirniitti kan gaggeeffame yoo ta'u, barri bara beekumsaan gamsaansii fi otoo taane bara qabsoo barumsaatiin barnoota wal kakaasuun amma sagantaan cimee kan caalaatti yoo ta'u Wallagga keessa jijjiiram guddaan akka dhufe yeroo dhiyeenyatti itti aansuun hawaasa musliimaa godina Wallagga lixaa Qellem Guduruu hundaanuu cimtanii barnootaan akka jijjiiram fedhan balaan kan barnootaan jijjiiramne akka dhufuu fi hawaasa walii hubachiisuun siyaada furmaata dabalataati kan jedhanii fi cimnee akka barachuu qabnu hayyoonni isiniif dhaamu. Itti aansuun khutbaa Obbo Khadiir Jawaar bulchiinsa yookaan kantii magaalaa Dirree Dawaa kan ta'an isin affeeruun sagantaa keenya guyyaa irraa kan goolabne yoo ta'u sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuu nagaa nuuf turaa isiniin jecha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yakka kana hojjate warra islaama gaccabsuu fedhe rabbii gaccabsa malee ilmi namaa gad hin cabsu. Allahu akbar. wal cinaa haa dhaabbannu adawwiinaaf karaa hin bannu. Aangoon ibidda siin deemti battuu gatiqo. كل نفس ذائقة الموت جاب الربين صح إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أني أجابين كي ينهيبو بوليس نسينيبو غابة أمرين سلوك تادي رواتي خطة هنجرتو تانا يكينا قد صح عليه وسلم أين البلال؟ بلال عبد الحبشي وأشراف مكة يقفون. قال أين البلال؟ نادوني بلال. فوقف العباس قال يا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. خرج بلال حبشي وأشراف مكة وكبار مكة وتاجر مكة يقفون يخرج من بينهم فيقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال. ودخل معي إلى الكعبة وسلي بجواري والله لا يسلي معي اليوم بالكعبة قبلك أحد. لما يا رسول الله؟ لماذا بلال؟ ما كان أبو بكر وعثمان وكبار الصحابة. قال سلي معي والله لا يسلي معي في الكعبة أحد قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بلال يعذب منا مكانا لا أحد يعذب إلا هو الوفاء. يا بلال لقد تعذب فما كان يعذب أحد معك أنت الوحيد الذي كنت تعذب. والله ماذا قال أشراف مكة كبار مكة وكبار الصحابة؟ بلال اسعد وفوق الكعبة وعذم في الناس. وقف على كتف أبو بكر وعثمان. والله إن الكعبة عظيمة وإنك بلال عند الله العظيمة.